عليكم ورحمة الله وبركاته. hordoftoota kabajamtoota kiyyaa ashamaa amantaa biraatis tanii bagaa waliin jechaane jedha seera waan burcuqqoo takkaa qofa dalaguu hedaadha juusa jechuudha. Juusa baasuuf burcuqqoo takkaa waan nam tokko jechuudha. Burcuqqoo tokko isiniin jedhu akkasitti fayyaa qabtanii jirtanii baga jiraattanii wallaahi maashaallah kan nu jajjabeessu jirtanii baay'ee baay'ee wallaahi isin dinqisiifadha hordoftoota kiyya. Kiyyarallee ittuma kaaya kanallee maaliif viitamiina jismi namaatiif wallaahi waan qulqullina qabu mana keenya keessatti dalagachuun ammoo faayidaa guddaadha. Amshee gizee mawwalaatiif bitatanii mana ofii keessatti dadhabu rakkoo hin qabu. Mana keessatti ofii dalagachuun firee qulqulluu ta'e faalaa dhufumaan akka ta'e waan isaan beekneef binnee dhuguu qofa osoo hin taane maalirraa akka hojjetamu akkamitti akka hojjetamu qulqullina qabamuu hin qabu waan hin beekneef jechuudha. Kanaaf hordoftoota kiyyaa wallaahi waan mana keenya keessa nu barbaachisu meeshaa qofaa jechuudha. Meeshaa binnee itti hojjechuun hin qabu jechuudha. Taphni qabu wajjin ilaala inshaallah. Mungkin furachuun oolan isi adi fudhanne garuu akkasii kinoo juusa argitan fakkaatanii wallaahi agarra damtota kiyyaa yallaba damtota kiyyaa kinoo kana fakkaataa juusiinii oomacha isaasis barbaaddan laalaa biqileetti kiyyatu dhufe gara mana ofiine biraa galaa jirti. Assalaamu zaajiree si waliif dhiifama kana fakkaata ufuma axxaarree baasaa waan ta'een gingilchaa qabaas keessa amma dhuguu qofatu nu hafee jechuudha. Akkasii inshaallah laayik sheer subscribe nu jajjabeessuun irraa maatii keenya ta'u maatii keenya dabalamuu isiniin jechuu barbaadeeti. Akkasii kana wallaahi wanta qulqullina qabu nama keessatti dalagachuun kana fakkaata qalbiin akka gammachuun namaa fuute jechuudha. Wallaahi garuu jechuudha akka kootitti hatta nyaatas kamanaa fedha jechuudha. Nyaatas kamanaa fedha asiiras kamanaa fedha akka yaanii mufaarisitti wallaahi alazim nyaata alaan nyaadhu beekamaadha. Asiiras kaalaa fedha
والله حتى يرو بيا قال فجوفتا تو ميشا وني قبل جشوتا ميشا بروسين فيدو انت كنا كان ميشان تاني قجورا وانتو تكنا كنيني دبما من كيسن كيستي أسير كنا باستني جزء هند على بتورا كنا باستني لا لا كسبت كني تاني في جودا نموت يصير كل تاني فوق أسير على بتاني في مصيب إنني في بايقتي أبوان تاني كسيب بلينتينا والله إن شاء سرقت بروسين فيدو بتاعي سنجرا نبكا كوتي تجودا ميشا كان برو دون تاني ميشا فايدا كجوسي دلقو كابونا دلقو وانتو تكنا تنتي سنجرا باتشي تجودا أكسي هردفتو تكيا والله يعني قرو نسياني سندا مكانما أكما تكيا تتنسيادا إن شاء الله وجمانو إن شاء الله ربيني ما تجارم سي على قاري إنما قالي ما نوفي كيس التلال كنتي من شاق حوا من دورة ربنا تاسسو وكسب دعاء ولها قون ولا جاجة والحاجة جبيسو لايك شير سبسكرايب من سر ديبئ مججبي سماتي كينا تون الرنفة ناسين من جد أو بليان كيا أكسي إن شاء الله والله يا ربي شايفة قلبنا ما قبنا يسقر رامتي سني في إن شاء الله ثلاجة كاي أشيل وده بقول بركاتي إن شاء الله سنين جدا جبات دام جبيسا سنين جدا إن شاء الله جبيسون كسمادي فيديو كانوا لي شير وجودا لايك شير وجودا سبسكرايب وجودا أكا فيديو تا براباي ببريدا لاليكا quality isaa eeggate akka isiniif gadhiisuuf na jajjabeessaa isiniin jedha obboleeyyan keessan kamiyyuu jechuudha warroota yuutubara ta'e hundayyuu akka jajjabeessitan inshaallah isinis akkanatti dhuftanii nutti makamtanii annasiyaan kanaana qofa jabeessaa jechuu otoo hin taane obboleeyyan kiyyaa warroota yuutubara ta'es akka jajjabeessitan isiniin jedha walaa jajjabeessinuu nu wal jajjabeessuun beekamnallee kun beekamaadha أكاسي هردفتوتا مفارس والله باي باي قلتوما جبادان جبيس إن شاء الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته